Sijipinjene, sijale sinjene, sijipinjene, sijale sinjene, mali amrin tuni, nafimi jale, sijipinjene, sijale sinjene, sijipinjene, sijale sinjene, mali amrin tuni. Welcome. Nafimi jale, tusni gerta, mafgara jabata, luputo nagertu. Welcome. Sijipinjene, sijale sinjene, sijipinjene, sijale sinjene, mali amrin tuni, nafimi jale, sijipinjene, sijale sinjene, sijipinjene, sijale sinjene, mali amrin tuni. Nafimi jale, tusni gerta, mafgara jabata, luputo nagertu, isi wiwatu, tusni gertu, mafgara jabata, luputo nagertu, kanisi wiwatu. Tutia, yo ipsitenati, gammachun tanto, yo natay sumati, malan. Haye. Ajaiba jailemo wan ajaibati wallisa heddu fagoda reggae music elemoli rabbi rajalatu afan oromo barejeje yona taysumati malana nawi jajjabatanati situtiya yusitenati gammachun kanko yona taysumati malana dawi jajjabatanati tusni gerta laltus ni garta maaf garaa jabaata je lubbu tona gartu tasi way watu maaf garaa jabaata lubbu tona gartu kensi way watu laltus ni
magara jabata luputo nagartu kanisi fue watu Abo samu. Kagamachitu yawal jalan tanama soda irrankayenne wajijirana aruma egale kagamachitu yawal jalan tanama soda irrankayenne kowalinjirana aruma egale laltus nigerta magara jabata lubuto nagartu kanisi waywatu laltus nigerta way magara jabata lubuto nagartu kanisi waywatu lubuto nagartu kanisi waywatu lubuto nagartu kanisi waywatu lubuto nagartu kanisi waywatu Waan ajaa'ibaatiigaa elemoo alii as gubbattigaa muuziqaan kun muuziqaa hedduu fagoodha kabajamoo ilmaan Oromoo sabaatadha miti. Warri Itoophiyaadhaa muuziqaa kana bira ga'uudhaaf akkaataa wanni kun itti sirbame bira ga'uudhaaf amata 200 isaan feesisa. Kun Oromoo waan ta'eef hin jenneen beekumsa waan ta'eef waan addunyaan beekumsa muuziqaa keessatti itti amannuuf kana jenneen. Abbaa feeteetiin beektota gaafa Itoophiyaan muuziqaan beektu. Atuu walitti hin beektu. Waan inni kun isinii ta'e abbaan fedhe isinii hin taane. Nama gatii qabuutu gatii namatti laata. Namni gatii hin qabne leezii yoonni ta'e gatii sitti godhuun beeku. Ifittuu gatiin goonire rakisha waan ta'eef. Waan tokko barreessine yoo poost goone beekumsa wallaala sheer godhu malee beekumsa nuti Oromoon dagaagsuudhaaf goonu sheer godhuun beekan. Garuu ololaa maarri tokkoo fi maariyyoo tokko gagallakkise fiiganii waan san uummata Oromootiin shooror keessuudhaaf olii gad iyyanii olii gad maraatu. Uummanni kun gaa uummata booruun itti xaliila ta'ee xaliilli immoo itti booruu ta'edha. Uummata faallaa addunyaatiin jiraatu jechuudha. Uummata saayikolojiin istiraateejiin isaanii sirriin ta'een jechuudha. Waa'ee pirootokoolaa kaaseetiin ture waa'ee wallotti dhufuu keenya dura. Waan adda citeef dhiyeeffama. Waa'ee pirootokoolaa isinii kaaseetiin ture. Deddeebi'eetis suuraa keessan gallakkisaatiin ture. Waa'ee pirootokoolaa kaaseetiin ture deddeebisee suuraa shamarranii fi dargaggoodhaa gallakkisaatiin ture. Pirootokoolaa namni hin qabne pirootokool jechuun humna addunyaa kana sossoosuudha. Pirootokool yoo hin goone isin hin jirtan. Gabrummaa guddoo tokko ka fide ammas pirotokoola dhabuudha. Ilmi namaa uffataan madaalamaa. Uffataan hin madaalamu aduu yes uffataan madaalama akka uffataan madaalamu baratu godhe waan ta'eef.
maal gootati yoo feegu baatte biiroo takka dhaquu hin danda'u nama duratti burujan qabu humna hin qabu namni pirootookoola hin qabne dubbachuu hin danda'u gammachuu qaamaa qalbiitis hin qabu pirootokool first amani qabsoodha amaaraa fi tigree fi warrichi keessatti argitan walaa faranjii fi arabni pirootokooliin addunyaa moo'an bareedinaan osoo hin ta'in hoon bareedina ta'e namni akka keessan hin jiru bareedina keessan garuu ni ajjeeftan bareedina keenya ni jeefna jechuu keenya bareedina keenya eeguun oromummaa eeguudha waan ta'eef amani hariifummaa jechuun isa kanaadha beekumsa jechuun isa akka kanaati pirootokool jechuun ammas uffata qofa osoo hin ta'in akkaataa itti nyaannu akkaataa itti uffannu akkaataa itti deemnu akkaataa itti dubbannuu fi akkaataa itti yaannuudha kun hundi pirootookoola akkaataan itti nyaannu yoo hoteela keessaas ta'e bakka hunda ta'e akkana fuutee gootee yoo nyaatte isna pirootokool fudhatte nyaatte afaan kee bantu hidhii kan kee cuftee alanfattee jechuu keenya kun pirootookoola harka keetirraa tiishuu qabda sooftii qabda asirra si yaa'u jechuu keenya kuul taatee teessee jechuu keenya kun namni si harkees eega si afaan oromootiin teessee haasoyta oromoon sababoonaa ta'uu isaatiif isa yeroo haasoytummaas akka warri feesbuuka kanarraa wallo shaniidhaa fi maariyyoo janii isa karaan kana miti fi yaada durruqa gartee waanuma gartee maal ayaanii bu'aan qabne olii gad akkanumatti feesbuuka kanarraan ori'anii miti yaada bilchaataa ta'e sammuu nama dhibbaa yaadni tokkichi sammuu nama dhibbaa jijjiiruu danda'u jecha poointii ta'e ashar baashar dhibba tokko haasa'u miti jecha pooint jechuun qabxii jechuun kunis caffeeraamis pooint haasa'uu danda'a baay'ee kanaaf inni si jaaladha qajeelfama caffeeraamis jala deema poointii beeka inni kun durruqa waan tokko je'ee bahuu danda'a point jechuun akkami yoo sinjaan nagaya fayyaa ittiin dabaltu khalaas akkami yoo sinjaan fayyaa nagaya mariyo no kunis pirootookoola miti mallamaa maxiyanii afaan amaaraatiin akkami yoo sinjee nagaya point dhume fayyaadhaa yoo sinjee galata isaati perfect jecha tokko pointiidha kun waan haasoytu hunda keessatti pointii oromoon bilisoomuu qaba yes bilisoomuu qaba hatataa biraan barbaachisu isa akka kanaati adeemsa jecha akkanatti dhooyi hin deemtu kunis pirootookoola miti gig jette bitarratti mirgarratti amma sharraqa miila tokko godhaa sunis naaw bitarratti mirgarratti ammas kofoo kan kee huddurratti gad harkiftee miti uffata qullaa deemuu miti sun warra kubbaatiif naaw kofoon mudhiidhaa fi tiishartiin qaamaaf hoggaa deemtu gixxim ammas mudhiidhaan siin jee malee gararrattis kofoon hidhattu ammas waan maachi hin qabne gubbaa biicaa gootee fuutee jala kanaa sadii gootee asiin fuutee kaan gootee akkasii miti waan kalarri sun walirratti deemuu danda'u fuula kan kee ibsee baasu afaan kan kee haasa'uudha akkaataan itti namaa wajjin galtu akkaataa itti waa hunda gootu beekuu danda'u sirra jiraata dhalarrattis dhiirarrattis dirqamaadha kun akkaataa itti wal kabajan amma yeroo namni biyya tanatti waan tokko namarraa fuute dukkaanaa takka yoo dukkaana tokko suuqii tokko dhayxee waa bituu deemte sijaranaa kenniin jettuun no piliis tu jira
Please. Please. Yeroo rafudhatoo thank you. Afaan Oromootiinis dur ni jaan. Faranjii dur uummata keenya jaa. Obboleessa sin jaan. Dhiifama waan sannaa kenni sin jaan. Isa akka kanaati. Oromummaa jechuun isa kana. Oromummaa jechuun ziqqaachiidha miti. Oromummaa jechuun tuffii jechuudha miti. Oromummaa kan beeku haasa'u. Oromummaa jechuun bar dhiiga Oromoo ta'uudha miti bar. Oromoo dhiisiti Ameerikaan utee jira bar Oromoo. Ameerikaan biitee addunyaarraa isii dhumaati. Ameerikaa uni taata. Oromummaa dhiiga baadhattee maal gool ati qaamni kan keessiif ba'aadha. Ingiliz nugusa addunyaa kanaati. Kanadaan nugusa addunyaa kanaati. Isii tanaa'u siif kennan lammummaa. Caalatte Oromiyaa caalatte asitti jiraata. Namummaa keetiif. Oromummaa namummaatu caala. Akkanumatti Oromootti yoo zarraaf jette maali? Oromoo jecha zarraaf ooluun maali? Amaaraa wajji walloluun Oromummaadha miti. Tigree wajji walloluun Oromummaadha miti. Takka ajayinummaadha miti. Wallaala. Somaalee wajji walloluunis wallaala. Nuti eenyumaa jaalalaan amansiifnee Amaara nigdii irratti dalagachuu, Somaalee nigdii wajji hojjechuu, kana siyaasaaf jecha waliin isin dhawan. Amaaraanis wanni waliin isin dhawaniif, Somaaleenis wanni isin dhawaniif isin ukkaamsuudhaaf. Akka isin bakka iyyutti diina taatanii boffaaloo akka isin taataniif, gafarsa akka isin taataniif. Kunis xaxama siyaasaa Itoophiyaadhaati. Itoophiyaan shira beeyti malee siyaasan beeytu. Siyaasan ammallee siyaasan warri Abiy faan itti jiranis fafakkeessuudha malee is not politics. It's not politics. Politics jechuun akka Ameerikaa fa'a akka Ingiliz fa'aadha. Akka siyaasaa Arabaa ta'uu danda'a. Arabni nuu siyaasaa lubbuu isaatiif uummata isaatiif gaariidha. Uummata biraatiif gaariidha miti malee. Fafakkeessuutiin akkamitti amantee jiraattaadha bara. Hai. An kadir mirgaa biyyiin eegee jiraadhaan noo. Mirga Mallasiin eegee jiraadhaan noo. Mirga Tiraampiin eegee jiraadhaan noo. Mirga kiyya an uummata waan hin ta'eef eeysiseetiin kasaatis eega. Isa akka kana juutti onneetee xub godhiiti guutiiti quufni funyaan kanarra siyaa ta'u. Isa akka kanaati. Oromummaa jechuun isii tana. Leenca kiyya. Akka kanaati maaliif gaa eegaan kan isin hin jee babbareedduu haadha xiyyaas gubbatti argamtan babbareedduu biyya koo I love you so much tashamarraniitiif tadhiiraatis gaa dhiyeenya kana gara biyya ardii Norweeyin deema gaafa 22 Bargan irratti hin argama magaalaa Bargan 29 Staanveegarii jira hawaasni lafa san jirtan dhuftanii akka qoodarraa fudhattan wanti dhuftaniifis eenyummaadha. Eenyummaa kan kee addunyatti mul'isi. Awwanni sitti qara'uu dhufu afaan Oromootii fi kaayyoo Oromootiin sitti qara'uu dhufa. Akkuma addunyaan kun artiidhaan sossoohu ummanni nurra gurguddaatis ummanni nu caalaa rabbitti amanuus artii isaatiin sossooha. Araba yoo laalte Makka lafa ibaadaatti godhan. Dubaay Makka keessatti waan biraa oofuu hin dandeessu. Dubaay lafa daldalaatti godhatan. Biyya Masrii fi Lubnaan
biyya muuziqaa isaaniiti. Artiin isaanii achi keessa deema. Walleeftoota fannaana gurguddaa achi keessaa qabu. Turk lafa filmiin isaanii irraa hojjetamudha. Filmii gurguddaa Turk irraa dalagan. Isa akka kanaati. Kan keenya immoo xiqqishuma amantii soggaa beeke jedhe afaan Oromoo barbadeessee balleessuudhaaf ka'a. Haraamiin fixee haraamiin eegala Oromoo falaal godhuun qabu jechuudha. Haa xiyaatuma ja'a hunda. No. Rabbiin bal'aadha bar. No. Muuziqaan afaan Oromoo mirga uummata cunqurfamaati lallaba. Kan hundi isaa dhooyise jechuudha. Haja irraa qabna isa rabbitu nuu kenne sagalee keenya jechuudha. Itti qalamne kana. Mirga amantiitis itti lallabnee jirra sagalee keenyaan. Mirga waa hundaa'u itti lallabnee nuutu Oromoo gadi dhaabe. Oromoo kataasise nuyi. Qacelfamu babbareedaan walaloo keenyatu qaba. Akkaataa itti yaaddan babbareeda walaloo keenyatu qaba. Otuu nu jala deemee Oromoon zeeroo maayindi kanatti hin ta'u. Warri nu jala deeman dammaqanii leellisanii bareedaniitu jiru. Dhalaas ta'e dhiiras ta'e. Warri gartee waa'een keenyaan fudhanne zeeroo akka ta'etti hafe. Yaaduu hin danda'u. Isa akka kanaati. Hayyee amma qajeelfama keenyatti deebina. Wallogaa ilmaan abbichuu keenyaati. Abbichuun ka karrayyuu bareentooti. Karrayyuu bareentoo obboleessa murawwa bareentooti. Obboleessa qalroo bareentooti. Obboleessa umbanna bareentooti. Ilmaan adeerran keenyaati jechuu keenya. Nuti ilmaan wasiilanittiin Oromummaa siima malee tokkummaa fi jinni jaankaati qaraatu oduu xiqqishoo gartee asirraa tokkummaa ati amma bareedee dammeeytee qaraatu kana isa kana nuti waggaa meeqa bira dabarree jirra isa kana. Bakka tana hin jirru jechuu keenya. Isa kana miti. Maal tokko goota Oromoon baay'ee haa ta'u. Waan hin dandeenyaniin godhan jin baay'eedha Oromoon. Tokko miti. Baay'eedha. Akka abaabayyuu keenya ture Oromoon tokko inni ture nama tokko ture dhugaadha. Nama tokko ture Booranaaf Bareentoo ture du'ee jiranni. Sanboota ilmaan baay'een daddalatanii jiran jechuu kiyya. Yaadni kan kee yaada burraa burreen ta'uun jechuudha. Tokkummaa inni isin jiru yaada burraa burree. Osoo gabrummaa jala jirtu bilisoomeetan jiran jedhin. Bilisoomuu kan kee ragaas deeffadhu evidence. Abiyyuu bilisoomtanii jirtan isiniin hin jenne. Warri Feesbuukii garuu isin hin jaa warri la'eeyyuu kun. No. Warri Feesbuukii kun eenyu isaan? Maali isaan? Keessaa ni dabarra siin jaa abiyyuu. Gabrummaa jala jiraachuu isaa amanee jira abiyyuu beeka. Lammaanis beeka. Hundisaa beeka. Eenyu isaan qajeelfamoo eessaa fidan eentu waa'ee Oromoo dubbachuuf mirga laateef ummata Oromootiif qabsaa'anii turanii ummata Oromootiif ka dubbachuu qabu bar ha qabsaa'ee bar malee haquufaaf Feesbuuk irratti deemee waa hunda siyaasaa Oromoo borcuumi siyaasaan Oromoo kabajamaadha. Waa'ee abaa'u dubbachuudhaaf waa'ee abaa'u sirriitti qorattee riisarchi gootee evidensiidha wajjin ragaadha wajjin dhiyeessitee dubbatta. Haasa'u protokoola qabu jechuun isa kana. Akkuma kaatee shanee maariyyoo noo. Siyaasaa biyya takkaa tuquu jechuun yakka si qalsiisa. Yakka. Otuun Oromiyaa jiraadhee
Fuula kan koo duratti waan akkanaa silaati baaree adda isaatiin shugguxitti naqee gara isa galcha. Oromoo miti jinni jaan kaafedhe yoo ta'e. Siyaasa biyya kan kootti buunaan isan dhiisu. Ammaas taanaan saayikolojiin mataa isaa doocha isa kaaya waan ta'eef. Inni darbatamaa jiru kun antivaayirasiidha. Nu wajji dubbachuudhaaf humnaa fi buruujan qabu. Dhaggeeffachuudhaaf barachuudhaaf malee. Isa akka kanaati. Waan jaalannu nu dura qabanii jiran. Yaadigiitu waan nuti jaalannu nu dura qabate. Waan nu dura qabateefis manguddummaadha. Dhaaba siyaasaa galchuun. Dhaaba siyaasaa galchuun gabayaa maddamar ture. Malee bilisummaa uummata Oromootii miti. Waan nuti jaalannuun nu sobuudha. Siyaasaa isaa fooyyeffachuudha yaadig. Yaadig jechuun abiyyi tokkichaan, lammaa tokkichaan, maarreen tokkichaan isa kumatamuu miti. Yoo sammuu kan kee sirreeffachuu barbaadde sirreeffadhu. Siifin sirreessutti jira. Ana abbaa feeterra dhimma nama tokko hin qabu. Dhugaa jiru siifin haasa'u dhugaan kan uummata Oromooti. Dhugaan kunis kan hin qofti murteessoo osoo hin ta'in kan guutuun itti amanootis lubbuun kan kee dhugaa ta'uusaa ni beekta biraa itti ifa. Hoggaan sitti haasa'u ammaas waan wareegamni barbaachisu guutu siif ta'eetiin sitti haasa'u. Taa'ee nyaachuun barree waan ta'eef taa'ee Oromoo jechuu san hin barree. Nuti warra hojiiti. Abiyyi faas qabsoodhaan mul'ifne waan abiyyi caalaa faas ni mul'isuudhaaf deemna jechuu keenya. Isaan irratti dhaabbate jennee isa cufnuu miti. No. Yaadin akkasitti. Sammuu kan keessa balleessis akkasii. Yaadiggaa waan nuti jaalannuun abiyyi shanyii keenya nuti hin dubbannu. Lammaan shanyii keenya hin dubbannu. Akka nuti hin dubbanne nu godhanii isaaniin nu gabroomsaa jira. Abiyyi fi lammaaf jecha yaadigiin hin gabroomnu. Abadan. Abadan. Yaadigi isaan jalatti dhokatee Oromoon gabroomsu itti mormina jechuu keenya itti falminaan. Shanyii keenyaan nu sobee yaadig tooftaa siyaasaa jijjiirrachuudhaan amma abiyyi fi lammaa osoo hin ta'in yaadigitti duulla. Qabxiin kiyya guddaan yaadigi malee abiyyi fi lamma miti. Yoo isaan karoora isaanii kan dhugoomsan ta'e jecha kan koo kana dura kan dhaabbatanii fi dhugaan kun kan isaan amansiisu didu ta'ee da'oo yaadigi isaan godhachuu kana kan morman yoo kan ta'ute isaanittis fincilli kan koo kan gaggeeffamu ta'a. Isa akka kanaati. Fincilli kun kan uummata Oromooti. Fincilli kun fincila mirgaati. Kan bitaa mirgaan kallattii hundaan ibidda qabsiisuudha. Kan yeroo irrattis ibidda darbachaa turre ammas ibidda tufuudha jechuudha. Isa akka kanaati. Amma qabxiin si hime kana laali. Yaadig kaleessa haala Maariyaam dagalfatee nu bitaa ture mallas dagalfatee nu bitaa ture arra Oromoo dagalfatee mootummaa jechuun yaadigi malee abiyyi miti. Mootummaa jechuun yaadigi malee lamma miti.
Shanyiti yana dura qaqqabee namoota nu jaalannu nu dura qaqqabee leencoo lataafaa biyyatti galchuudhaan daawwitiif saafaa biyyatti galchuudhaan tooftaa yaadig hojjetachaa jiru. No ana kadirtu cabse siyaasaadhaan sii kee cabsina faana perfect bar haarifummaa jechuun isa kanaa bar abshaalummaa jechuun isa kanaa bar namaan an jaaladhuun Johariin an jaaladhuun daawwit ibsaan an jaaladhuun isaan kana nu duratti qaqqabee siyaasaa isaan irratti gaggeessuun ummata Oromoo irratti siyaasaa yaadii gaggeessuun wayyaaneen kufu jechuudha miti abshaalome jechuudha malee isa akka kanaati. Ragaa bilisoome naan jetti yoo qabatte bilisoomuu jechuun daawwit ibsaa galuudha miti. Bilisoome jechuun leencoo lataa galuu jechuudha miti. Sun simannaadha jaama biyya abbaa isaatirraa ba'ee biyya isatti galche. Yaadi gumaatu baasee yaadi gumatu deebise jechuudha. Johar biyyatti galuun bilisoome jechuudha miti. Johartu biyyaa bahee biyya isatti deebi'e. Waan guddaadha miti. Ameerikaa dhufee jiraami, Ingilizii dhufee jiraami, Oromeetti galu maajjiis dhaqeera miti. Maal waan guddaadha ree kun bilisummaadha inoo. Gaafiin yeroo bilisummaa Oromoo isa gartee biyyarraan deebinee fi biyyatti simatamu hin qabne sunuu badeeti cileetee hafe. Otuu bilisummaa ta'e dhiini gartee barataa meeqaa inni irraan tana maqaa isaa kaasuu didan inni uummata Oromootiif bobeeffame maqaa isaa namni kaasee dubbate tokko illee hin jiru. Garuu ta'u uummata Oromoo gabroomsuudhaaf Tigree gartee hidhattee saniif gartee guyyaa ayyaanaatii fi goota jedhee gartee faarfamaa oola. Qeeroon biyya koo garuu kana hunda wareegamtee gootummaan isaanii warroottan gartee diyaaspoora irraa galanii uummata Oromoodhaa sagalee uummata biyya keessa ukkaamsaniif ta'e malee ilmaan Oromoo isaan wareegaman qeeroo babbareedduu uummata Oromoodhaa kan maqaa kaaseen jiru gootaa biyyi naan jettaa booti. Goota lammaan naan jettaa booti. Eentu goota? Eentu goota? Eentu ka mirga saniif bade eenyuudha? Miskiina santu goota. Miskiinni sun dhiiga uummata miskiina uummata Oromootiif dhangalee waan ta'eef. Gaafiin miskiina sanii waaqatu deebisa, rabbitu deebisa. Isa kanaati. Kan siif wareegameen goota jechuu dhiiftee san dagattee biyyatti buuftee isa biraa soita. Sammuu dhuubaa kijibaan xaxame qabattee deemta. Ati nama miti du'aadha. Yaada addunyaan kun hin yaadne yaadda. Ofiif ofiidha. Ani nama jettee dubbatta. Garuu ati nama miti nama fakkaata malee. Sobaan xaxamaadha. Nama jechuun nama dhugaati. Micciiramaadha. Siif hin galle ganaa. Araba dur fakkaata mallee kan ka'e. Arabni dur badawa ture. Amantii yoo ta'e guyyaa tokko nama afeere. Yaadik. Abiyyi miti. Abiyyi sin jechaan jiru. Yaadik. Abiyyi qajeelfama san yoo fudhachuu baate yaadik isan dhiisu. Nama gudeedii akka Taammiraan Laayinee godhee godha. Geetaachoo Asaffaatu jira. Geetaachoo Asaffaati kan biyya sossoosu. Yaadik. Lammaa yoo tokko jee gubboo nyaatee jee ogguma takkatti jechatti xaxa'ee lafaan dhaawa. Yaadig kan biyya bulchu. Yaadig mormi. Lammaa fi Abiyyiin jeen yaadig mormi. Dhiisisan. Isa dhugaati walitti haasofna. Hegereen keenya fokkisaadha. Siidaa sirratti ijaaruun bar gootummaadha miti bar. An sammuu keetiin siikutti jira siyaasaadhaan obbaleessa. Takkaa nama amachuudhaaf fi takkaa tifoozaadhaaf sin dhufne obbaleessa. Ana leencaati deessa obbaleessa kiyya. Qeerreen sodaa bultum. Dhaggeeffadhu.
Kana siin jechuudhaaf adda guutuudhaan siin jawwaleessa kiyya. Takka agartee mootummaadhaaf si janajjanuuf sitti hin dhufne. Pointii sitti haaseetiin ofiituu fiita of takaalta jechuu kan koodha. Yoo na hojii abshaala taate nu hojii abshaala taatee baata. Yoo zeeroo taate hafta jechuu kiyya. Nuti garuu tooftaalee Amaaraatiif tooftaalee nafxanyaatiif abadan nuti dhiirtii Oromoodha. Isaan nu shawwadanii nu manteenye hin shawwadamnu jechuudha. Hin shawwadamnu. Amma sarka qulla lollaan malee hin shawwadamnu. Hin shawwadamnu. Dhiira akka keenyaatiin hin shawwadamnu. Rasaasaan of finneef balleessina malee. Odeem. Jechaan gochaan malees ammas. Hin shawwadaminatis. Dhiira Oromoo boonaa yoo taate dhala Oromoo boontee yoo taate hin shawwadamin. Dhiirti Tigree siyaasaadhaan si shawwadin. Isa kanan si himutti jira. Yaadi giitu shanyii teenya nu dura qabee jecha kana laali. Nu gabroomsaa jira. Yaadi kun mallastu dhaabe wayyaaneedha. Wayyaanidha. Isa kakanaati. Joor faa biyyatti galchan sun gabayaa maddamar ture. Gabayaa maddamar keessatti wanni ammoo wal fixaniif hin jiru. Gabayaa maddamar keessatti kan waraana gurguruus gabayaa maddamar geesse gurguratee jira. Kan miidiyaas qabu miidiyaa fuudhee maddamaritti gabayaa maddamar keessa magaalaa maddamar keessa gurguratee jira. Kan dhaabate xiqqishaa tokko qabus fuudhee gurguratee jira. Kan raabitatus gabayaa maddamar keessatti raabitatee jira. Kan reediyoo na qabus reediyoo isaa fuudhee gurguratee jira. Bitatanii gargar ba'anii jiran. Ijoolleen teenya as gubbaa jirtan warroottan gartee Oromoota wallaalota jira. Ganaa dammeessutti waan jirruuf haa wallaala isaanii darbatanii isin gartee isin barsiisaadha isin hin jenne isin barsiiftota ummata Oromoo hundarra ijoolleen uummanni argeedha dammaqoodha siyaasaadhaan. Oromoo hojii tokko miti. Sammuu teenya bira ga'uudhaaf waggaa afurii gadda eega dammaqe Oromoon kun. Kun gartee ummata Turkiidhaan lole. Ummata siyaasaa Itoophiyaadhaan hojjete. የኢትዮጵያ ስልጣን የተገኘበት ነው ኩን ብራጋ ይሰጥ ይቀብነውዳ ኢሲን በርሲሱ ዳፊ ማለ ነው ወጅ ወልቀጣሚቲስ ኢፋን ይፈንስት ያዘው ትግሬን ነው ወጅ ወልቀጣሚቲ አማሪ ነው ወጅ ወልቀጣሚቲ አካታት ትፈተን አካታት ትዱበተን አካታት ትስርበኑ ትበርሲስ አካታት ኛተን ነው ትበርሲስ አማስ ነው በርሲስ አጅር አማስ ነው ትድሮ ቦሮስ ነው ትድሮ ቀብሶ ኦሮሞ ከይሰቲስ ነው ትድሮ ካና ረጋ ቁልቁሉ ኡመተ ኦሮሞ ቢራት ይቀብኑስ Qabsoo Oromoo kam keessattuu itti qabnudha. Kanaaf dammeessuudhaaf as keessa waan finneef loowwan OPDO kanan barsiisuu asirra ta'a waan ta'eef loowwan wayyaanee kanan barsiisuudhaaf asirra tattanya waan ta'eef deebii tokkoon kan hinaaf nama tokko tuffadhaa itti dhiisa. Garbage. Isa kakanaati. Nuti odaa bultumitti dhalachuu keenyaan ilmaan Oromootiif qabsoo uummata Oromootiif wareegamna malee ilmaan Oromoodha kutaadhaan qonne takkaan qabsoo inees ilmaan Oromootti. Hanga ilmaan Oromoo baratan nuyi gartee qoraan qabsoo uummata Oromoo kan ta'e. Kanaaf ol godhannee dubbanne jechuu keenya Harargee first ifa. Harargee first jechuun Oromiyaa first jechuudha. Nu wajji dhuftee wal qixa ta'uu hin dandeessu. Nuti qabsaa'ota. Nuti uummata kaayyooti. Uummata kaayyoo uummata Oromoo irratti barbadaa'e jechuu keenya.
ummata Oromoo irratti qoraan ta'edha nuti ummata caccabee ilmaan Oromoodhaa barsiise ummata dhabamee ilmaan Oromoodhaa barsiisedha. Arraas yoo ta'e isa dirree irratti faffaca'ee bibitti naa'edha. Kanaaf Oromummaan wajji wal qixa himachuu hin dandeessu jechuudha. Ummata Oromoo taasisee gadi dhaabe nuyi gosa barbaadetti. Seenaa feete keessatti. Kana isiniin jechuudhaaf hin bibirran. Kana warri jennuun ammas warra galanii fi mormaa keenyaa fi faallaa keenya warra ta'aniif. Warra ummata Oromoodhaa cunqursuudhaaf dhugaa dho'isan. Kan nu keessa illee gartee dhugaa ummata Oromoodhaa dho'isu tokko asirratti Feesbuukitti tifoozoota akka namaa taaneen beeknu tifoozoota gartee as gubbaadhaa tifoozoota jira malaa xahaadha raa'u. Isaan sun cinaa dhiiraa waan taaneef hin fudhannu. Isa akka kanaati. Nuti ilmaan Oromootis obboleeyyan keenyatti wasiila ta'een si himna malee nuti ilmaan Oromootis takkaa qoonneen beeknu qooduufis hin teenyu. Qabsoo kutaatis hin goonu cilee taanee uummata Oromootiif banna jechuu keenya. Muuziqaan taatu uummata Oromootti hunna goone. Uffataan yoo taate nuti uummata Oromootti hunna godhe qubee Oromootti tolchine. Qabsoo Oromootti tolchine. Qeyroo Oromootti tolchine. Oromoo bira kunne Itoophiyaa bareechine miidiyaa Oromootti tolchine jechuu keenya. Kutaa jaaraan turre jechuu keenya. Oromoo jechuun nuyi bari akkasitti. Naa hojii Oromummaa wal qixa himachuu hin dandeessu. Oromoo ta'uu dhiiga naa hojii himachuu dandeessa malee naa hojii tokko ta'uu hin dandeessu. Ati gantuudhaaf yana akkamitti tokko nuufetti. No. Ati gartee kaboonaan ta'in jaartiin namaa ati jaartiin Minilik fa'aa akkamitti naa hojii tokko ati. No. Tokko miti. Sin fedhu, sin feenu. Nuti Oromoodha. Nuti ilmaan Oromooti hojiif tokko. Warra mirga ilmaan Oromoo dubbatu hojii tokko. Warra boonee dhaabbatu hojii tokko nuti. Warra dhiirummaa isaa beeku hojii tokko nuti. Malee garbee jaganda keessa deemu hojii tokko miti. Kashalabbeedha hojii tokko miti. Ummatan hojjanne hojii tokko miti. Ummata kutaadhaan ummata Oromoo qooda hojii tokko miti. Abbaa fedha hojii tokko miti. Isa akka kanaati. Kana ilmaan Oromoo hundi beekan jechuu keenya. Warra amantii yoo ta'e amma Abiyyiif maal siin jaas gubbaa Abiyyiif waa'ee Abiyyiitti hin jiru obboleessa kiyya waa'ee Abiyyi obboleessa kiyya waa'ee Abiyyi obboleessa kiyya Abiyyi kana dhibba obboleessa kiyya dhugaa siin himu obboleessa kiyya an British obboleessa siif hin hima am kadir martuu obboleessa kiyya oka kaayadhu deemiti. Hunda fudhadhuutiif deema oka kaayadhu. I don't care about it. Ani uummata Oromootti irraa hin dhimma qaba obboleessa kiyya. Badawa siin galu siif hin galu. Jazbaa waan taateef siif hin galu. Ana biyyatti yattu kana dhibba. Warra ati hammattu kana hunda dhibba. Isaanis akkan dhibba ta'e na beeku. Deemi isaan gaafadhu. Kanaaf aan waboo obboleessa kiyya. Waboodhaan. Ammallas fa'aa hojii hojjetaan turre. Kanatti na biyyi fa'aa caala. Lammaffaa kanatti hin caala. An qabsuma Oromootiin eegaleetiin qabsoo Oromootiin fixe. Abiyyi fa'aan ilmaan Oromoo fixanii. Dubbiin Oromoo nuti itti jabeessinaan dubbiin itti cimnaan gara Oromoodhaa dhufan. Kanaaf ana ka Oromoodhaaf qulqulluudhaan qabsaa'ee fi isa ka Oromoo qalee ammas deebi'ee kana hojii tokko ta'uu hin danda'u jechuudha. Yoo dhugaa kan murteessu taate jechuudha.
dhugaa waan hin murteessineef dhugaan addunyaa kanarra waan hin jirreef kanummaan isa dammeessee waan kadir kana anuma si arkitu kana seenaa Oromoo ragaa guggul seentee dubbifattee jechuu kiyya isaanis naaf ragaadha jechuu kiyya ani qabsoodhaaf ani mirga uummata Oromootiin dubbadde an sagaleetii yaanii lola ani aangoo fi jinni jaankaatti haasoitu kanarraa is dhimman qabu an nama ta'uu naaf gayaadha aangoon nama caale waan nama ta'uu caale hin jiru waan ta'eef isa akka kanaati kanaaf abiyyi na kabajuu isan kabaja na kabajuu baatus dhimma isaan qabu alaa kulli haal baza Itoophiyaatti irraa dhimman qabu yoo barbaadames baza addunyaa kanarraa dhimman qabu an hoggansi kiyya rasuuli mootummaan kiyya rabbiin abiyyi miti hin bulus an daawwit ibsaa hogganaa kiyya miti qabsaa Oromooti malee daawwit ibsaanaaf qabsaa akka kiyyaati Joar hogganaa kiyya miti hogganaan kiyya rasuuli rasuula kiyya irraa malee tokko illee dhimma qabu nan barsiifnes kana hin barreessu mootummaan rabbii kiyya ta'uudhaan ragaa ba'a rabbii kiyya irra ergadheetiin haqa rabbii siif haasa'u seerri kiyya quraana malee seera Itoophiyaatiif takkaa seera Ameerikaati miti baza akkanaa isati keessa gartee taphattu kana duriin daakee bira dabreen kana abbootii tiyya daakee bira dabre waan abbooti baka zamana bakar waare ana ilma garaada obboleessa kiyya utilmaan garaadanii obboleessa kiyya ciqicikii tanan barreechuu keenya namaa sagaduus hin barreechuu keenya namaafis sagaduu hin teenye jechuu keenya namaa akka rabbii dhufee jallisu akka rabbii sanatti himne jechuu keenya xabiyaa nabi Muusaa qabna jechuu keenya nabi Muusaan bar alayhi salaam nabi Muusaan kaatiin madaytee gartee masgiidaa feeree maarriyyoo godhee mudawwar uffateetti majettee natti haasoitu kana hoosiifiin himaa quraana ilmiin beeytu quraana rabbiitis eega dhiiftee turtee jirta si dammeessu irra benziila sitti naqee si gubuudha wayya akka keetii hojii Oromoo ta'uu isin wajjin bakkaan keef niin dhiisee wammaan taneenumaa mataan kiyya bawna jedhee wama deemaa kanarraa osoon dubbii Oromoo tana choofochii ofiitti machaa'eef irraa gattaa beeyta bakkaan keef saniin dhiisee nabi Muusaan Firaa'uunatti laqee ummata banii Israa'el kana baqaraadhaan siyaasatti jira suratul baqaraa eegraa obboleessa eegraa kitaaba biyyidhiis kitaaba siyaasaa maariyyootti qaraatu kanadhiis kitaaba rabbi qaray dooma dammaq hariifatay abshaalatay nabi Muusatti dhaqanii nabi Muusaan Firaa'uuna bira dhaqee ummata banii Israa'el kana ummata shanyiitiyyaa tana amata 100 meeqa gartee ati gibiraa fi kana hundaan rakkisaa ummata ati gabroomsitu kana yaa Fara'oon sirraa hin fuudhee gara biyya Shaam bahaanii naa gadi lakkisii jedhan yaa Muusaa jeen Firaa'uun nummaan si barsiifnee waan nuti nyaannu nyaattee waan nuti yaabbannu yaabbattee si qananiifnee arra deemtee mootummaa keenya balaaleeyfattee deebitee yaa Muusaa kana nuun jettaa jennaan ana tokkichaa qanansiiftee ulamaa'in Itoophiyaadhaa kana deebisuuf irra ture quraana irra dhaabbatanii kana deebisuuf irra ture biddeena sa'aat akkasii kannan garatti liqimsitee garte kitaaba biraachitti sagalee uummata cunqurfamaa
ukkaamisuudha miti. Diin rabbii isaanii miti ka guddisu. Diin rabbii rasuultu ifa baase. Diin rabbii ka Itoophiyaa galche rasuuli malee Itoophiyaadha miti. Yaadigi miti. Perfect sinimu. Diin rabbii rabbiitu ifa baase. Kan millennium san keessas dhaabe rabbal aalamiina malee abiyyi miti. Humna isaatiin Itoophiyaan tan rabbiiti malee tan yaadigi miti. Addunyaan kun kan rabbiiti malee kanam tokkooti miti mootummaan. Waan feete fidime. Ana tokkicha kanan siiftee ummata mana ga'u gabroomsu jechuun waan rabbummaa keetiin natti dhaadattu malee na qananii sun jaamu jeen qananii tante fi afeerraa tante hin barbaadu yaa Fir'aawon jeen laala akka jeen nabiyyiin rabbiitu dhaqee haam godhee nyaanne mirgan dhiifne mootummaa saniin akkasitti morme siifaa galu. Ulamain wallon irraa dubbachuu qaba yoo seera rabbi dubbate. Ummata cunqurfamaa mirga ummata cunqurfamaadhaa dubbachuu danda'utu sirra jiraata. Seerri rabbii kabajamee hin jiru. Hamma seerri rabbiin kabajameen itti waliifis galuu hin dandeenyu. Isa akka kanaati. Isa akka kanaati. Nama tokkootu maallaan jee yaa kadir. Zamanni kun ka Jawhari. Naan jee gaaf tokko zamanni kun Ameerikuma kana eegan dhufe. Zamana kana keessatti zamanni kun ammaas ka oppidiyooti ati kana fafakkeessite akka dalagattee maallaqa qacoollatti argattu. Yaa Kadir. Isaan kana tuquu dhiisi naan jee. Bizinesa kan kee dalagachuu qabdaa hin tuqinii. Obboleessa kiyya biizinesa kan kootu gubeetiin deemaa jeen obboleessa kiyya mirga Oromoo gartee akkamittiin obboleessa mirga Oromoo dho'isuun barboo azaabatti galuu jechuudha barboo. Ana biizinesa harkatee inni yaada isaatti biizinesaan harkadha kanaaf jecha gartee ani dhugaa dubbachuun qabu. No isaan kanarraa dhimma qabu. Mirgaatu affaname mirga mee Oromoon an mirga argadhee jiras jee asaa ba'u. Wayi. Isa akka kanaati. Waa'ee ammas ijoollee teenya dhaggeeffadhaa. Waa'ee abiyyii fi kana tuqaan jiru dhimma isaan qabu. Waa'ee abiyyii waa'ee dhimma mootota addunyaa kanan qabu ayyaa dhiiroo. Mootummaa nama addunyaa kanaatiin sodaadhu itti isin bulu. Anaa fi isin garagara. An mootummaa rabbiitiin hin bula. Hoggansi kiyya rasuuliin siin jee kana caalaan jiru. Yoo kan rasuulii fi rabbitti naa hojii amantu taate isa akka kanatti deemu. Kanarratti walii galuu dandeenya. Dubbiin dhugaa haqiiqaadha. Quraan achirratti hirkadhuuti qara jechuu kiyya. Seera jechuun isa kana. Inni yoo kitaaba Abiyyi juu fi kitaaba gartee Tiraamp juu fi Mariyyoo juu qabaatte natti as baasii ittiin amana. Oggos ittiin si amana. Kanarraa kan hafe yoo kitaaba qabaatan natti as baasu. Kanaa achigaa akkamittiin si amanare. Telefama kan boruun isinii fidan maaliif osoon deemuutiin dubbiin na aarsite jidduuttiin aare. Hoggaan aare ammas qajeelfamaan duraan dhufeef san qara'uun dhiise. Jidduuttis ni murame amma akkanumatti hojii haasoo hin jenneeti. Maaliif hoggaan xiqqishoo aare? Dubbiin ummata kanaa akka malee onneeti yana tuyxi waan ta'eef. Nin aara. Nabiyya Allah Muusaanuu nin aara jee qabsoon godhu kana keessatti.
Hoggaa waa'ee uummataa kana kaasee arrabanna hidhamaniin aaraje. Maaliif? Duuba obboleessa tokko naa godhi jeeka kana na gargaaru qabsoo kana gartee gaggeessuudhaaf. Rasuula Rabbii yoo taate yaa Muhammad alayhi salaam qabsoo uummata cunqurfamaa jettu kanaa fi janiin Qureeshii laal yaadadhu. Mirga ummataa jettu kana dhaabii ofirratti mootii sigoonaa Makka hundarratti mootii taate jaaniin moo jenneen Abdul Muttalibiin janiin Abaa Xaalib adeera isaatti erganii Rasuula Rabbii jibbanii nama ala baasanii kan Nabiyyallaa Ibraahimuu haqa ummata cunqurfamaatiif ibiddatti darbame ibidda waggaa meeqa shidametti darbame mootummaan Numruuzisa darbe kan Rasuulli Rabbiitu haqa gartee ummata cunqurfamaatiif akkasitti azabame ani kadir cilaaweetiin baduu ta'a obboleessa kiyya. Kanaaf waan fedhe abbaan fedhe qara'e abadan. Kan ammas waraana Rabbii kiyyaatiin ummata kiyyaaf gargaarse osoo ummanni kiyya Masri irratti faca'ee jiru 22,000 gartee kan waraqaa hin qabne as Jarman kana keessa jati yaa Rabbi geessee agarsiise ijoollee barandaarra galte obboleessa kiyya. Obboleessa kiyya. Tan Keeniyaa irratti ganna qabtee jirtu, Uganda irratti ganna qabtee jirtuu fi Liibiyaa keessatti akkas taatu, ilmaan Soomaaliyaa keessatti akkas taatu, lafa Yaman keessatti ilmaan Oromoos akkas ta'anii Oromoon bilisooma itti jira jedhee isa namanuu miti. Kun gabrummaatu ilmaan Oromoo kana godhe. Kanatu mataa nama nyaata jechuu kiyyo. Isaati basaddoosas gubbaa garte siif haasa'u kaname haasa'u basaddoosas ittiin haasa'u jechuu kiyyo. Haasa'u jaarraa abbaa gadaatiin siif idutti jira. Osoo ilmaan Oromoo dirree mirga intala saanti miciyyoo kaleessa dirree dhawarraa achi dhuftee miciyyoo akkas taakkasiisun kuma. Amma sanuu sagalee tadhageenya malee kuma guyyarraa kun mana hidhaa keessatti dhumaa jira. Waa'ee uummata Oromoo bal'aa dhiiftee waa'ee Abiyyi tokkootii fi waa'ee Daawit Ibsaa tokkoo natti qaraataa obboleessa. Waa'ee gabaa maddamarnatti haasa'u Rabbii haasa'e ka. Haasa'uun mi'aawan haasa'u Rabbiiti ka dhugaati. Dubbiin Oromoodhaa bara haasa'u Rabbii keessatti tolte malee haasa'u namaa keessatti hin toltu. Kan Oromootis Oromoo gane Rabbi qofa malee kan Oromoon ganiin hundi kijibaadha. Ka dubbii Rabbii fudhate marroosanii uummanni Oromoo hin bilisoomne jee. Sagalee uummata cunqurfamaa dhiiga isaanii hoggaa akkasii qaqam gootan. Inuma dirree irratti uummata argeedhaa facaasanii kaan xuquruwaa kaan wanta keessa facaasanii kaan wanta keessa facaasaniiti meelaal dubbii uummata kana sangaa fuudhanii sangaa 15 argeedhaaf kennin argeen foon dhabeetii miti obboleessa kiyya. Foon dhabeetii miti obboleessa kiyya. Yaarar sangaa taa'aa qeenu friend. Ati lafa tiyya gubbatti bishaaniin duubbadhee nyaachuu turre naa jira. Bishaan bulbuladhee dhuguutu naa jira. Ati maqaa anaan harkatti agartee sangaa maariyyoon sii kenne no thank you siin hin joos not thank you. Galatoom hin jiru niin abaara malee. Kadhattuu nama gooti. Funaantu haadha raa'u. Ummata sana achi buutee isaanii bakka isaan buusanii nagarree ummata keenya. Ummata Oromoo dirreerra facaasanii. Walla yoo taate ilmaan wasiilan keenyaati ilmaan adeera keenyaati. Waggaa 400 guutuu. Waggaa 100 qabsaawaan dhugaa wallo Oromoo keessaa. Angafni qabsootis wallo. Wallo keenya. Nafsee keenya wallo keenya. Lafa awliyaa Rabbiiti jechuu kiyya. Waggaa 400 guutuu takkaa kan abdiin muratin qabsoo ummata Oromoodhaa gaggeessan qabsoo wallootii miti inni gaggeeffame qabsoo ummata Oromooti. Oromoon hundi duudatti galtee akka hambattichi kennite waggaa teessu. Takkaa isaan qabsoorraa
duubatti deebi'anii hin beekan. Arra irraa dhoowwuudhaaf humna hin qabnu numa iyyina malee. Rabbiin garuu irraa dhorga. Yaa Bilaal arra sirraa dhorkuuf humna hin qabu jedhanii rasuuli Rabbiin. Garuu dhugaarratti jeche dhugaa san lallabe Rabbiinuu sirraa dhorkaa jedhanii. Ammas ofirratti illee mootii si goona yaa Rasuul yaa Muhammad waan jettu kana dhiisi jennaan yaa adeera kiyya hundina jibbeessi qofan na jaalataa miijee ilaal. Osoo danda'anii harka kanaan bitaa kanaan gartee aduu na qabsiisanii osoo danda'anii gartee ji'a si na qabsiisanii mirga ummata kanaa jechuu mootummaa Qureeshiitiin lolu hanga gartee lubbuun tiyya dhabamtee lafa tanarraa na baddutti abadan numaan hin dhiifne. Abadan. Rasuulli Rabbiin jennani. Duubatti isa kami kan mirga ummata Oromoodhaa gartee awwaaltee kan biraa haasofitati. Haqa Rabbii awwaalteeti. Dacha Rabbii awwaalteeti. Isa kami kan dhugoomsitu. Abiyyi siif Rabbi ta'uu hin danda'u. Gocha amma godhaa jirtuuf. Mallas siif Rabbi ta'uu hin danda'u. Oppidiyoon siif Rabbi ta'uu hin dandeessu. Haga ummata Oromoo gooteef gaafatamaadha. Biiznillaahi ta'ala. Wallaahi wa billaahi alkariim. Zarmaan zarii keetitti yoo Rabbiin arraba kanarraa rifeensa na buqqaafta. Isintu dhiisee malee isintu maallaqaan bitamee dhiisee malee haqni Rabbii kan dhiifamuu miti. Waan gochammoo ummata Oromoo godhaa jirtan. Fafakkeessuun bilisummaadha miti. Mudawwar kaayachuun fafakkeessuudha. Namni garteen fafakkeessine mudawwar isin kaayatu perfeektuma taasisa. Abaaboo dhaabuu, ilillii dhaabuu, lafa xaraguu kun hundi fafakkeessu guyya tokko ni godhan sanbootiyyuu zandisraa'u. Isa akka kanaa kanatti namaniin. Kun yaada shaafuudha, yaada du'aadha. Hin amaninaa babbareedduu biyya koo. Laalme kan gaa Rasuulli Rabbiitu kana jedhan kadir gadi galoon obboleessa an kadir kan nabiyyi Allah Ibrahim biddatti rabame akka ummataati haqa ummataati boo Rabbi irraa nama dhorkuufi miti Rabbiin if danda'aadha haqa ummataa Rasuulli Rabbiitis haqa ummataa dubbachuudhaaf ergaman mirga ummata cunqurfamaadhaa kan mootummaan gabroomsu akkuma ammaa kana Oromoo ta'eedhaaf akkuma wayyaan irratti duullu akkuma Amaara irratti duullu nuti Oromummaa keenyatti yoo duuluu baanne Oromoon Oromoo gabroomsee yoo duuluu baanne nuti nama miti hattoota malee nuti qabsaa'ota qaatii miti zulmiidha malee an akkaan fedheen Oromoo godha kan biraan godhin jechuun naahu ina mannu isa kanatti badoo akkasiitii miti nun barsiifne jarraa abbaa gadaa isa kana elama gultuu kana nun barsiifne Taaddasaa Birruu kana nun barsiifne yoo akka gartee amma akka gootatti yaana jechuu kiyya gootatti ati hoggayyuu siidaa sii dhaabuu maaliif gammaddaati si ajjeesanii siidaa sirra dhaabuu waa gootummaadha miti bara ati suma barbadeessan boru siidaa sii dhaaban kanarraa gammadaa oolta jiraadhu malee mallasii ajjeesa abiyyi siidaa sii dhaaba yoo warra mana hidhaa ta'e bar mallastu hidhe abiyyitu baase yaadigiitu baase obboleessa kiyya. That's why ndome isa kana ka ለምን ፋራ ሆናለሁ እንደዚህ አይነት ደደብ ዘር አለኝ እንዴ ነው በአማርኛ ደንሲሜ ንግዲ ሲያሳቲ ማለ ፐርፌክት ዳምቲ ፐርፌክት ታውዳ ቀባ ረጋ ማንሲሳ ወጅን ቢልሶሙ ከን ከያስደፈቹ ዳቀብዳ ፌስቡክ ይጉባን ስትይሲሳ ማታከን ከወራ ሲጣጡ ዋው ጃኩን አቦ ሞቱማን ከራኑ ዱፌ ማርዮ ኑ ዱፌ ሃሳው ሳኒት ለከ ኦሮሞን ትጅቤ ሃሳውን ሳኒ አከትነማ ጅብሲሱ ሃሳው አከና ተካር ከምቤኩ
مالك كاسون اللي نافين قالوا كونا باونا كانت نتوبون ما كينيا ماريو باونا نكنا تاني كنا وبو جتاني وبون أكنا ماريو دا نتي وبون أكنا انجيرو بلايسكيش وبو وانا سو بخياب بلايسكيش وبون أمتو رمو رنديمو ياو أمتو مو رمو كنا متار ديمتني كوني سبيي كينيا كنا تيودي فمو شنه واني سنجتمو obboleessa kiyya quufaa akkanii isin godhaate obboleessa kiyya durriyyee mataa dhagaa sirraa waa malee. Ummata Oromoo kanatti baxraanii nama malee. Ummata Oromoo kana kabajaa malee. Awoonuma quuftan yaaboo. Yaaba saddoosa waan beeyni yaaboo. ummata Oromoo kan irra deemanii rabsuudhaadhaati. Bareedinaan qaban haasawan tolan dhaabbiin tolan dhiirummaan qaban maal akka ta'e osoo hin galu. Waan sana wacana baranii isa kana oofanii I don't know. Yaada faranjiitis keessatti hin argu. Yaada Amaaraa keessatti hin argu. Yaada Oromoo keessatti hin argu. Yaada Somaalee keessatti hin argu. Waan takka mallattoo qabaachuu qabdii miree waan akkanaati waan sana akka kana akkasanii bakka tanaa bakka sanii inuma naan galtu galmee hin qabne. Tanumaan numa galmeessuu nan dhibne. Bifan qaban waan haasa'uun hin beekan seera gartee dubbii hin beekan anamma dubbiin keef tabiraati niin dhaabe. Dubbii siyaasaa keessa seenuu niin dhiise niin dhaabe amma. Reefu dhufeetiin dhaabe. Maaliif aareetiin jira? Siyaasaa sakandii takka balleessuun siyaasaa Oromoodha. Miliyoona meeqaan tadde lubbuu wareegaman meeqa feeti. Waa'ee siyaasaa dhiiseeti waan biraa keessa seene niin dhaabe. Hin haasa'u jeetiin dhaabe. Hin ta'u waan ta'eef. Siyaasaan ta'u kabajaan amma akka dhuunfatti inni hojii haasa'utti jira. Isinis ani kollisaa keessatti isinitti haasa'utti jira. Kobboleessa keessatti isinitti haasa'utti jira. Keessatti haasa'uun asitti haasa'u kana dhaalaa. Akkaan itti taa'u kana hunda dhaalaa. Moodeelummaa namni gartee irratti ilaallachuudha qaba. Ani abbaa kiyyaan mootii kanniisaa gartee biddeenaa hojii maree na nyaachise. Laftitti na nyaachise dibaala. Fardaan lolaa oollee. Gaafa sana abbaa kiyya gurra irraa kutan. Laaqoo tokko darbatee xiyyitiidhaan gurra irraa kute abbaa kiyya. Ankoosaa tokko nutti erge Arawaacha kana jira. Ankoosaa bulchiinsa Arawaachaati ankoosaa namni beeku. Abbaa kiyya abaaree ciccitee dhabame. Dassaaleen baddannoo tokko fa'a. Kan abbaan kiyya abaaree dachii isa balleesse. Ammallee awuriyaan rabbi ciccibseetuma si nyaata obboleessa kiyya kan galchee. Dubbii awuliyaa sitti oofna malee dubbii gartee basaddoo isaatti ooftu kana sitti qaraanu jechuu keenya. Awuliyoota keenya dura dhaabbannaan immoo cirree si darbina. Barakaa biyyarraa ooftanii osoo awuliyaa rabbii tuttuutanii. Uummata hiyyoomsitanii. Rabbi irraa awuliyoomuudhaaf rabbitti amannee barbo. Ilmi irraa baruuf rabbitti amannee barbo. Awuliyummaa miti irraa uumalee kooyina rabbi. Irraa'uu nabiyyoomanii barakaan dur biyya jirtu hundi balleessitanii daaraa biyya gootan nigdii biyya keessaa balleessitanii bishaan goo'isitan. Dhiiga uummataa daaracheessitan. Durummanni keenya halkanii guyyaa salawaata buuseeti ganama gartee obboleessa kiyya halkan facaafatee ganama murata. Urgaa muuzaa sun hundi hin jirtu. Jinniin dhiiga keenya xuuxxe dhiiga uummata keenyaa xuuxxe namni dhiiga buusee na honga'u jarrassuun rabbi.
dur firraattichi qallaa. Amma nama qalamu eegale nama qaluurra firraattichi wareeguudha. Maa dhiiga keenya nutuutti jenniin. Osoo awliyaa rabbii rakkiftanii osoo gamaa gaman rakkiftanii. Gamaa gaman osoo waan hin beekne ilmi keessa hunda liixanii gartee waa hunda osoo illaa hixanii. Haamamtanii dhumuu teessan. Kana. Rabbiti nyubbaasa sharraquu danda'a rabbi. Rabbi sintu shuume moo? Sharraqi yoo sin jennee sharraquu danda'a. Rabbi karraa uliyoomani. Karraa malee hiikomani. Karraa duroomani. Karraa sooromani. Rabbiin gimmitii isaanii keessan jiru jechuudha. Abbootii teenya gartee rabbii rasuul yaamtu rasuuluma rabbii faarsitu malee. Tawaan biraa salawaata rabbii buuftu malee. Tan kitaaba biraa qaraatu takka harkine. Shee Bilisaan keenyaas, shee Maamad Aranii, shee Galamsiyyiinis, shee Bushraanis. Warra rabbiin aamiin jeeni takka jaanii samiirraa kana gatar caasan gaafa isaan jiran barakaa fi nuurrummaan lafa san keessaa deemaa ta'u waan biraati obboleessa kiyya. Bilisaa leenca rabbii. Shee Qota Abbaayee fa'a. Shee Durrii Baasoo fa'a. Dubbii Oromoo tana shee Durrii Baasoo. Mallasii dhabamsiise gara san buusanii hin beeknummaan tana. Shee Durrii Baasoo leenca rabbii. Qimaantarii fi gartee abasuuddaa walitti makaadhaati. Yoo katana gartee adda guurtan dubbii Oromoo adda guuruu teessan jedhe. Isa baattawooti. Jaarraa abbaa gadaa faana awliyaa rabbii turanii bare. Ni bararaa bar jaarraan. Jaarraa nama wajjin wal qixa goote moo? Elama qulxuufaan ni barara.